Har'a kan ilaallu yeroo walqunnamtii saalaa wal qabatee hafuu qaama saalaa yookaan wal gadhiisuu diduu qaama saalaa kan jedhu ilaalla. Mee akka armaan gadiitti na waliin turaa. Namoonni lama walqunnamtii saalaa godhanii erga raawwatanii booda qaamni saalaa isaanii wal gadhiisuu dide yookaan wal qabatee hafe kan jedhu oduu dhageessanii beektu ta'a. Wanti kun egaa kan uumamu qaamni saalaa shamarranii kan ishee walqunnamtii saalaa gochaa jirtu sana gaafa fiixee gammachuu irra ga'u maashaalee gamaa gamanaa naannoo qaama saalaa ishee jiran kottoonfatanii diriiru. Yeroo kana immoo darbee darbee walitti maxxananii wal gadhiisuu didan qaama saalaa dhiiraa kan boggee jiru sana sochiin isaa akka haguugamu yookaan dhaabbatu taasisuun qabee tura jechuudha. Taateen kun egaa pinas kaaptivas jenna afaan Ingiliffaan jechuudha yookaan ugguramuu qaama saalaa kan jedhudha. Taateen kun taateewwan walqunnamtii saalaa keessatti nama kamiinuu mudachuu danda'an keessas tokkodha. Gaarummaan isaa carraan nama mudachuu isaa baay'ee xiqqaadha. Wanti kun egaa takkaa uumamnaan obsaan yoo eegan yeroo hedduu yeroo muraasa yookaan daqiiqaa 10 hin caalle keessatti kan sirratu ta'uusaa fi miidhaa hamaa kan hin geessisne ta'uusaa beekamaadha. Daqiiqaa muraasa keessatti ofuma isaa deebi'ee gadhiisaa ni dhiisa jechuudha. Miidhaas kan hin geessisnedha. Darbees saalqunnamtii gara fuulduraatiif kan nama hin yaaddesne ta'us beekamaadha. Yeroo tokko kun mudateef jedhanii yeroo hunda ni dhufa yookaan happen ta'a jedhanii shakkuun sodaachuun hin ta'u jechuudha. Tasgabbiin haga maashaan qaama saalaa dhiiraa diriirfatutti yookaan rilaaksii ta'utti eeguun baay'ee barbaachisaadha. Sana booda ofuma isaa ni gadhiisa. Akka furmaataatti wanti kun yoo isin mudate kan gochuu qabdan hunda dura haalli keessa jirtan wanta hamaaf isin kennu yookaan yeroo dheeraa fudhatu akka hin taane of yaadachiisuun gaariidha. Kun yeroo dheeraa narra tura amma nanga waliin addan ba'u kan jedhu shakkii akkasii yaaduun gaarii miti jechuudha. Akkas shakkuun of sodaachisuun of dhiphisuun dhiphuu biraa fidaa akka wanti kun dafee gadhiisnes ta'a. Kanaaf hunda dura haalli sun wanta hamaaf kan isaan hin saaxilee fi kan yeroo dheeraan fudhannee akka ta'e of yaadachiisuun barbaachisaadha. Kun tarkaanfii duuba itti gaabban fudhachuu irra nama oolcha. Tasgabbaa'uun tarkaanfii adda addaa fudhachuu irra nama oolcha jechuudha. Dhiphachuu nahuun akka maashaan ishee hin diriirfanne gochuun taatee kana ni hammeessa. Yoo ariitiidhaan dhiphannaan naasuun sodaan addaa jiraate waan sana ni hammeessa akka inni waliin gadhiisne ta'a jechuudha. Socho'uu fi humnaan keessaa ba'uuf yaaluun dhukkubbii qaama saalaa lamaan irraan ga'uun irraa dabalata rakkoo qaamni ofii tarsa'uu yookaan cituu yookaan cabuu keessa nama galchuu danda'a. Yeroo baay'ee maashaan ishee daqiiqaa 10 gaditti waan diriirfatuuf obsaan yoo eegan utuu gargaarsaaf nama hin waamiin rakkoo kana irraa furamuun ni danda'ama. Yoo tarii yeroo dheeraa fudhatee fi rakkoo biraan kan dhufe yookaan kan mudate yoo ta'e fakkeenyaaf dhiiguun yoo jiraate dhukkubbii hamaa yoo isaan mudate gargaarsa ogeessa fayyaa argachuun barbaachisaadha. Kanaan ala wanti kun daqiiqaa 10 keessatti ofuma isaa yeroo maashaan ishee qaamni ishee rilaaksii ta'u kan qaamni saalaa dhiiraas rilaaksii ta'u ofuma isaa deebi'ee gadhiisa waan ta'eef dhiphachuuf cinqamuun humnaan baasuu yaaluun rakkoo biraa fida waan ta'eef kan irraa of eeguun barbaachisaadha. Galatoomaa turtii gaarii.